hin beekne abdii mucuma jedhamuyyuu eessa akka inni jiru biyya kam akka jiru akka hin beeknedha kan hojjete kan dubbate jechuudha. Akkasumallee mo'eeti jechuudha. Ani viidiyoo sana akkamitti akkan hojjedhe iyyuu hin beeku ganama hirrii warra ka'ee TikTok hoggaan seenuyyuu abbaa abdii jedhee akkuma sagalee isaa keessatti dhageessanidha. Hirribumarraa akkuma ka'inaan viidiyoo san hojjedhe akkamitti akkan hojjedhellee hin beeku jedhe viidiyoo isaa keessatti. Egaa viidiyoo kana keessatti maal hubanna? Yeroo baay'ee kijiba garagaraatiin soba garagaraatiin namoonni waan garagaraa YouTube irratti Facebook irratti toora miidiyaa kam irratti iyyuu wanta soba ta'e tokko ni hojjetan jechuudha. Sababbiin isaa wanta soba ta'e hojjetaniif illee mucaan kun dubbateetiyyiidha kan jiru wantoota hedduu hojjedheen ture hanga har'aatitti viidiyoo 200 maal hin qaba jedhee jira. Viidiyoon sun iyyitaa akka hin qabne yookiin immoo namoota isaaf daawwatu akka hin qabnedha kan dubbate. Kanaafiyyuu nuti yoo waan kijibaa waan sobaa dubbanne tokko namoonni nu hordofanii jechuu irraa kan ka'edha viidiyoo kana kan inni hojjete jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namni yoo waan gaarii hojjete irraa yoo namni wanta sobaa namni wallolee akkasii waan akkasii kana yoo irraa haasa'ame namoonni kan daawwatan jechuudha malee osoo namni waan gaarii tokko hojjete baay'ee iyyitaa hin qaban yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni illee kan sobaniif kanaadha. Kanaafiyyuu abbaan abdii garuu haala inni jedhe san osoo hin taane kaleessas ta'ee viidiyoo isaa jalqabaa irratti illee dhaggeeffattanii jirtanii garuu miidiyaa kana irratti dhugaadhaaf soba adda baafatanii beekuudhaaf baay'ee ulfaata. Namoonni iyyitaa hin qabnu jedhaniitii wanta soba ta'e tokko fidanii ni dhufanii namoonni mootii dhugaadha jedhaniitillee warroonni asirraa hubatan namoota hedduutu jira. Garuu mootii asirratti fakkeenya amma namni abdii deeggartuun isaa yookiin namni isa jaalatu tokko gaafa kana dhagahu baay'ee rifata akkasumallee maatii isaa ta'uu danda'a obboleewwan isaa ta'uu danda'a. Wanta kana yoo dhagahanii baay'ee namoonni rifachuu danda'anii amma namni miidiyaa hin fayyadamne hin jiru. Garuu wanti kijibaa kun faayidaa dhuunfaa keenyatiif jenneetii hojjechuun sirrii miti jedheen yaada'anii hin jajjabeeffamu. Garuu jaalataniitis miti warri waan sobaa hojjetanii maaliif jennaan nama waan gaarii yoo hojjetanii baay'een daawwatan baay'een ilaalaman jechuudha. Mucaan kun viyuun inni argate fooloon inni argate fi laayikiin inni argate laayikii xiqqaa miti jechuudha. Viidiyoo hanga ammaatitti hojjechaa ture keessaa viidiyoon hangas isaaf ilaalame viidiyoon tokko illee hin jiru. Viidiyoo isaa jala galeen ilaaleen ture. Kanaafiyyuu nuti sobaan biyyaansi soba wanta soba ta'e tokko dubbanneetiyyuu namni viidiyoo keenya nu ilaaluu danda'a. Garuu mootii maatii nama sanii mootii nuti miidhuu dandeenya. Miidiyaa kana irratti namoonni waan garagaraa soba wanta dhugaa hin taane irraa ni dubbatanii. Garuu mootii iyyitaa nama argachuudhaaf jecha sobuun illee anaaf gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Garuu natti tolee jira gurbichi jechuudha. Maaliif jenna hanga ammaa wanta dhugaa wanta gaarii achirratti sirbee maal jedhe naaf hin ilaalamne jedhe. Kanaafiyyuu wanti sobaa barataa ta'amullee baatu garuu haasawni isaa baay'ee na kofalchiise. Kaleessallee viidiyoo isaa keessatti yommuun ilaalu baay'een ajaa'ibe bakka dhugaa fakkeessatiidha kan dubbate abdii bira akka jiru abdii akka beeku ollaa isaa akka ta'e mucaan akka hidhame akkasumallee mootiin mana yaalaa akka jirudha kan inni dubbate jechuudha. Kana abdiin akka hin miidhaminidha. Garuu jecha abdii keessatti abdiin abbaa nama miidhaa isaa irraan gahee dubbachuu hin barbaanne namoonni akka dubbatan gafaaffa'anillee inni dubbachuu hin barbaanne jechuudha. Yoosoo inni maqaa abbaa kanaa dubbatee guyyaa takka keessatti akka isaa lubbuu isaa baasanidha abdiin kan dubbate. Mucaa kana bira kan deemeetii mana baasee bakkee biraa fuudhee qabeenya isaa irraa fudhatellee ummata biyya sanii yookiin nama biyya sanii akka ta'edha kan dubbate. Garuu itti ergameeti fakkaata. Kanaaf eenyu akka itti ergee biyaansi inni kan shakkaa ture beekuu danda'a. Nama isa shakkaa ture inni shakkaa ture nama isarraa qeeqama qabu yookiin immoo jibbiinsa isaa qabu inni beekuu danda'a. Garuu immoo nama biraa akka ta'ee fi qabeenyi isaa akka irraa fudhatame akkasumallee namni itti ergame kun akka kaffalamee dhufeefidha kan abdiin dubbate. Dhugaa baay'ee ulfaata namni hanga kana hunda nama miidhuudhaaf jedhee qarshii isaa baasee namatti yoo ergu baay'ee ulfaata. Garuu namni keessa yawwaadha mucaan kun isa dhugaa dubbachuudhaaf
jechuun lubbuu isaanii isaa baasuu ni danda'an ture gasirrasiis birrii argatanii kanarraas birrii argatanii lubbuu isaayyuu baasuu ni danda'an ture garuu lubbuu isaa hambisuu danda'aniiti jiranii yaa guyyaan geessu malee lubbuun namaa hin baatu qabeenyi isaas fudhatama boru hojjetee argata tanaan durallee viidiyoo namni wayii irratti hojjetee ture iddoo inni jiruu fi bootaa mana akka inni jijjiirratu namni itti meetira kan ture yeroo baay'ee hanga wanti tokko nurra gahutti nuti dursineetii ofii hin eegnu akkasumas immoo homaa nutti hin fakkaatu hanga wanti tokko nurratti gahutti yookiin wanti nuun jedhame sun hanga mataa keenyarra dhufee nurra gahutti namni nuun jedheedhaaf jechoota namaa sa'aatii ittiin fudhannetu jiranna viidiyoo tanaan dura namoonni darbanii irratti hojjechaa turanii abdii namoonni biroo akka isaaf jibbiinsa qabanii dubbatee jiranatti fakkaata garuu an dhageenye yeroo abdiin dubbatu yeroo namoonni viidiyoo irratti hojjetaniidha mana jijjiirradhu lakkoofsa bilbilaa kan ka'e warroota beekamtii qabu kanaaf hin kennanii bakka jirtu mana jijjiirradhu jedhanii itti himaa turan osoo wanti kun abdii irratti hin uumamin dura garuu abdiin illee chillaa jedhanitti fakkaate bootaa hin jijjiirranne amma garuu akka mana bakka dura jiru sanii illee akka jijjiirrateedha kan sagalee isaa keessatti dubbate kanaafiyyuu bakka jirtutti rabbiin isaa eegu jedhaani qabeenya boru hojjetee itti dhufaa waan lubbuu isaatiin bahuudha namoonni baay'een ijoollee Oromootii kan nama kana itti ergisiisanii kan jechaa jiranis jiru akkasumas immoo ijoollee saba birootii warroonni jedhanillee jiru yaa hanga ammaatitti garuu wanti haxaarame irraa kana jedhee abdiin illee dubbate hin jiru of sodaatee jira biyaansi namni inni shakkee namni kun miidhaan irratti geessisuu danda'a jedhee inni beeku jiraachuu maluu danda'a warroonni miidiyaa irratti itti dhiyaatan gaggaafachaa turanii garuu ana dubbachuu dhiisuun abbaasan baasuu dhiisuun isaa natti tolee jira maaliif jennaan namni kun boru miidhuu danda'a waan ta'eef iyyuu gaafa inni gadi baasee dubbate akkuma inni iyyuu sodaate hanga fe'eeyyuu yoo ta'e iggiin iyyuu hanga fe'eeyyuu yoo jiraate namni xiyyeeffannoo namatti godhate nama san irratti miidhuudhaaf kaayyeeffate ta'e taananii wanti duubatti deebisu hin jiru jechuudha warri miidiyaallee abbaa fe'eeyyuu yoo ta'e gargaaruu danda'anii maallaqaan gargaaruu danda'anii garuu osoo wanti fe'eeyyuu galee lubbuu mucaa kanaa baasuu yookiin baraaruu hin danda'an jechuudha kana yoon isin jedhu xalaanni isaa biyya san keessa jira yoo ta'e har'a eenyummaa nama sanii baasii dubbadhu jedhaniini namni kun gadi baasee dubbatee bakka inni jirutti biyya tokko keessa jiranii mucaa kana lubbuu baasuu ni danda'ama ture. Kunillee baasee dubbachuu dhiisuun isaa anatti tolee jira warroonni baasee jedhaniin illee sirrii miti jedheen ani kanan yaadu jechuudha fakkeenyaaf tanaan dura Hilwaan yeroo isheen lubbuu ishee amaaru rabbi yeroo isheen hundeessan namoonni baay'een waa'ee ishee irra haasa'aa turanii maal si godhaa biyya mootummaan jiru keessa jirta mootummaan biyya kana akka biyya keenyatii miti warroonni akkasii harka rukutaa fi turan namoota hedduutu ture jechuudha kanaafiyyuu lubbuu Hilwaanii namni hambise tokkollee hin jiru warroonni miidiyaa irraa jechuudha kanaadha kanaafiyyuu namni nama tokko erga shakkee hin dubbadhu jedhee irraa dhaabbachuun illee sirriidha jedheen yaadaan jechuudha nama dirqamsiisanii biyaansi akkas jedhee akkana jedhee faayidaa hin qabu hanga danda'ameen nama san irraa of eeguun barbaachisaadha namni kamiyyuu miidiyaa irratti baheedhaaf dubbatee nama kana saaxileedhaa fi mucaan kun wanti fayyadamullee hin jiru yookiin nama san danda'anii qabsiisuu ni danda'ama qabameellee mootii osoo mana hidhaallee galee achii bahee namni sun deebi'ee nama kana miidhuu danda'a biyya tokko keessa jiran waan ta'eef jechuudha yoo danda'ameef mucaa biyya sanii baasudha malee biyya san keessa mucaan taa'eetii ati achi nama kana maqaa isaa dubbadhu jechuun sirrii miti jedheen yaadaan jechuudha jaalala qabaatanii fi ni gargaaran yoo ta'e biyya sanii baasanii akka biyya biraa jiraatu taasisu kanaan alatti mootii abbaasan gadi baasii dubbadhu homaas hin godhu jechuun sirriidha jedhee ani yaadu jechuudha fakkeenya Hilwaan irraa fudhachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu namoonni baay'ee warri harka dhaafii turan biyya iggiin keessa jirta jedhaniini waa hunda isheedhaan jechaa turanii sagalee ishee waraabaa turanii isheedhaafillee onnee kennaafii turanii gaafa Hilwaan duutu garuu kan waliin du'e tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa as keessatti dogongora yoon qabaadhe dhiifamaa hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isanan jedha.